Sisukumura? Ashama akkam jirtan fayyaa jirtanii daawwattoota Diidaa Tiyuub akkasumas moodotaalee miidiyaa kan biyya keessa jirtanii fi addunyaarra jirtan biyya alaa jirtan isin hunduu nageenya waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kabajamtoota Diidaa Tiyuub har'a qophii gaddaatan isin qabadhee dhufee jira. Akkuma viidiyoo xiqqoo kana fuuldura isinitti agarsiisee viidiyoo isa hundaa isiniif gadhiisaa jechuudha. Maal jechuu barbaadetanii daa'imti keenya daa'imti jechuudha lammii keenya kan ta'e kan umriin isaa waggaa kara 5 ta'e jechuudha. Dhibee guddaadhaan qabameetu jechuudha. Kaffaltii baay'ee daa'ima kana gaafatan waan ta'eef haga miliyoona lama isa gaafatanii hordoftoota keenya dubbiidhaan garuu akkatti haasa'uu dadhabuun danda'ifamnaa godhaayi. Maal jechuu barbaadetanii dhuguma baay'een gaddeetan jira daa'ima yoo ilaalu jechuudha. Baay'ee gaddeetan jira dhugaa. So isin hunduu jechuudha amma humna keessaniitiin jechuudha daa'ima keenya kana akka gargaartanii naannoo abbaa daa'ima kanaatillee walii birlee jirra isalleen voice isaa isin dhageessisaa. So kara miliyoona lama isa gaafatee daa'imti biyya alaa deemeetu jechuudha. Normaalii deemuu qaba akkasumas immoo qoratamuu qaba jaanii isa kana ilaalchiseetu anilleen baay'een gadde viidiyoo isaa yoo ilaaltan isin hunduu hin gadditanii amma humna keessanii ilaalchiseetu isin hunduu jechuudha akka qarshii tokkorraa doolaara tokkorraa ka'eetu amma humna keessaniitiin jechuudha. Baankii daldalaa hin qabanii baankii Awwaash baankii illee hin qabanii isa saniin akka gargaartan isin jedha. Taala maatillee nagartan jirti. Akkam jirtan mee nagaa keessanii galata rabbii anuma gayaa hundi keenya garuu waan daa'ima kana ilaalee dhugaa dubbachuudhaaf rimni illee naaf fudhanne dhugaa saniin jedhana. Baay'een gaddee daa'imti baay'ee bareeda dumbus kan jedhee tokko dhugaa akkatti ni bareeduna keessa koona nyaate yoon isaallee dhugaa saniin jedha dadhabee viidiyoo isaallee ilaalle keessa hundaa jechuudha. Keessi kiyya hin dandeenye baay'ee namatti ulfaata daa'immattiin baay'ee dhukkubsattee nama homaan beeku inni xiqqishuudha waan ta'eeyyuu hin beeku garaa fakkaata garaa keessa dhukkuba karaa kootiin ilaaluullee hin dandeenye baay'ee gaddeera baay'ee jechuudha. Isin nama ta'uun akkanumatti jechuun nama ta'uun nama qarqaaruudha. Wanti qofa jechuudha. Nama qarqaaruudha. Please hundi keessanuu nullee waan humna keenya hin qarqaarra. Hunduu jechuudha. Hunduu waan humna isaa humna keessan caalaa osoo hin ta'in waan humna zimmeetanii viidiyoo kana ilaaltanii hin darbina. Adiraa waaqa adiraa rabbeessiniin jedha. Sheerii goggodhaati. Ijoollee baay'eedhaaf waliin gaafiiti. Daa'imti kun yaa onnoo jedhu. Akka qarqaartan isiniin jedha. Isaanillee dirqamatti ta'ee malee sila akkatti miidiyaarra akka ba'uun barbaadaniyyuu garuu dirqamatti ta'eeti. Dhugaa waaqa sodaadhaati waaqaaf jedhaati waaqarraa argattan hundi keessanuu please daa'ima kana qarqaaraa isiniin jedha. Anyways hordoftoota Diidaa Tiyuub yaada jiru hundaa jechuun isinitti hin baay'isnu yaada jiru immoo viidiyoo isiniif gadhiisna isin hunduu viidiyoo kana haga dhumaa hordofaayi humna qabdaniin nuyi lammiin wal cinaa yoo dhaabbanne wal bira yoo dhaabbanne nu Oromoo wal gargaaruu qabna callisnee too jechuudha afaaniin qofa osoo hin ta'in. So doolaara tokkorraa ka'eetu qarshii birrii tokkorraa ka'eetu akka gargaartanis hin jedha hordoftoota keenya nagaannaa jedha kinuuti sagalee abbaa daa'imaa wajjin haasa'ee fi viidiyoo ilma isaatillee kinooyi haga dhumaa hordofaa. Nagaan ta'a. Sisukumura? Sisukumura?
Inni biraammoo hordoftoota diidaatiyu abbaa ilmaa waliin illee walii bilbilee jiraan bilbileef hin jira yaada jirummoo isarraa sirriitti dhaggeeffadhaa hordoftoota keenya haga dhumaatti dhaggeeffadhaa jechuu barbaadee Tabeemmoo bakka waan jiru shiiris naa gootee waan nan nagaa. Akkam jirta irra deebi'ee fayyaa jirtaame? Galata Rabbiin galata Waaqayyoo. Yaada jiru mee yaada jiru jechuudha. Yaa akkuma sin jedhe duratti addaan ciccita tureyyuu. Obboleettii ta'e fira ta'eeti natti fakkaate isheetu jechuudha. Namni akkana kan jalaa dhukkubee jira waan ta'eefu biyya alaatti dhaqee yaadamuu waan ta'eef miliyoona 1,500,000 akkan nu gaafatanii maaloo isaaniif illee jechuudha dhaqii bilbili naan jette beektaa isa kana ilaalchisee toomee yaada jiru walumaa galatti naaf ibsine. Yaadni jiru mucaa kana yaa'u daa'ima shaniin qabaa daa'ima shanan kana keessaa mucaan kun akka carraa ta'ee dhukkuba kaanseriitiin na jalaa qabame. Itiin onnee isaa gubbaarratti baatee yaa'u mucaan kun odoo nyaatee hiriyaasaa wajjin hin taphatiin daa'ima waggaa 5 odoo burraaqee hiriyaasaa wajjin bahee hin taphatiin odoo nyaatee quufii dhibee kanaaf saaxilame. Yaa'u akkuma carraa ta'ee maskaranii gaafa guyyaa 29 fudhatee Paawuloos galee Paawuloos ganachii bahee booda immoo Xuqur Ambassaatti ji'a tokko yaalanii kaanserii dhodhanii Xuqur Ambassaatti na dabarsanii. Xuqur Ambassaatti ji'a 9 guutuu yaalchisaa bakka waanan qabus mi'an qabu manaa baasee gurguree hiriyoota koos gargaarsa gaafatee akkanumatti keessuma keessa namatti dadawwalee gargaarsa gaafatee gara miliyoona 1 itti baase asitti yoo xiqqaate jechaadha. Isaan immoo yeroo sana amma doktoriin laphee baneetoo onnee kana baaseetoo hojjetu Itoophiyaa keessa nama tokko bichaadha. Nama alaasii waamna doktorii biraayi si gargaarra naan jedhanii turanii amma gaaniitti doktoriin sunis hin dide asitti operaasyoonii gochuu hin dandeenyu laphee isaa qabateera onnee isaa qabateera. Alatti deemee yaalchifadhu naan jedhanii kan ammoo alatti deemee yaalchifachuudhaaf immoo baay'ee humna kiyyaa ollatti ta'an akka busudura fixadheeraa hiriyoota kiyyas baay'ee isaanii dadhabsiiseera. Amma humnaa ol waan natti ta'eef mucaa kana immoo taa'ee ilaaluun natti dhufaate beektaa dhala waan ta'eef waan hin godhun malee. Sababa kanaatiif lammiin kiyyatee wanna kana onlaayinii irraa akka galu godhee ammas lammiin kiyya bakka hundatti naa bilbilaatoo onlaayiniidhaanii wanta adda addaatiin naa dabarsaa yuutuubiidhaanis yoo ta'e waasaappiidhaanis karaa tiiviilee irrallee warri OBS dhufanii fudhataniiru. Isaanis hin dabarsu isaanis wanta adda addaa amma qindeessaa jiru lammiidhumatti naa iyyaatoo amma humna keessanii na gargaaraa amma yoo dhabdanis immoo waaquma kadhadhaafi isin jechuu barbaade. Amma dhifama wajjin duraan dursee rabbii keessa sifa oolu inni lammaffaa immoo jechuudha amma sagalee kee riikardii yookaan immoo sagalee kee riikardii gochaatan jira waan ta'eef yaada qabdumee yaada qabdu sirnaan jechuudha hordoftoota kiyyaaf yaada jiru jechuudha wanta keessi kee fedhe jechuudha. Dabarsuu hin dandeessa akkasumas immoo lakkoofsa baankii keetii jechuudha sagalumaan teechisuu hin dandeessa yaa isheen illee na ergitee jirti lakkoofsa baankii keetii yaa sirraa illee dhaga'uun qaba waan ta'eef isa kana wanta jiru jechuudha walumaa galatti hordoftoota keetiif kiyyaaf jechuudha ibsuu hin dandeessa. Yaanni nani qabu waanan qabus qabeenyaan qabus waanan achirratti fitadheef hiriyoonni kiyya lammii kiyya kan biyya keessaas kan biyya alaas jirani waan qabannatti hidhatanii lubbuu mucaa kichuu kanaa mucaa ol deemaa kanaa akka naaf baraaranii ani immoo ana laalanii otoo hin taane mucaa kichuu ol deemaa kana kan kiyyasi kan keessanii borii kiyya kana bulchuutii danda'a mucaa kana bakka jirtanii lammiin biyya keessa biyya alaa jirtan akka naa deeggartanii lubbuu mucaa kanaa naaf baraartanii isiniin jechuu dhabanii waliin dabarsaa farankaa tokko farankaa lama otoo hin jedhiini hundumti keessan amma danda'a mucaa kanaa darbatanii hamma dadhaban immoo waaqayyoon kadhatanii fi inni qabus immoo abbaa qabeenyattis immoo naa himanii abbaan qabeenyaa yoo xiqqaate abbaan qabeenyaa waaqayyotu fayyaa namaa kenna waaqayyotu qabeenya namaa kenna abbaan qabeenyaa lammii kiyya ta'ee naaf yaadees mucaa kana yaade yoo jiraate xiqqaatu xiyyaarumaa si'acheellee deemudde ispoonsara yoo naa ta'e isa kaan immoo lammii kiyyaatti taa'eetti jechuutu danda'a har'as na gargaaraa jiru amma yoo xiqqaate naannoo 800 irra ga'eera kan lammiin na gargaaraa jiranii naannoo miliyoona 2 na gaafata wanna ta'eef kanaaf hundi keessanuu bakka hundaa yuutuubiidhaan FIBdhaan waasaappiidhaan teelegiraamidhaan iimoodhaan walii daddabarsaatoo lammiin
lubbuudhaaf yaadu lammiin waaqayyoon jaalatu akka mucaa kana naa gargaartanii lubbuu isaa naa baraartanii jechuu barbaadee cinanii koreen achi keessatti dhaabbatee jiru immoo maqaa namoota sadiiti namoota beekamaa namoota gurguddaa ankiyyaa dhaloonni kiyyaa godina Shawaa Lixaa aanaa jalluuti akka jalluutitti namoota beekamoo nama sadii Biraanuu Gabbisaa Warquu Gaddafaa Yohaannis Haliil jedhamu namoota sadiidha. Isaan kunis lakkoofsi akkaawuntii baankiidhaan Nigdi baankiidhaan saaqame yookaan international baankiidhaan kan saaqame 1,148 duwwaa 38 lakkoofsa akkaawuntii kanaatiin saaqamee kan jiru. Awaash baankiin immoo duwwaa 13 40 duwwaa tokko karaa Awaash baankiitiin saaqamee kan jiru. Akkaawuntii kana lamaan qofa dhimma mucaa kanaatiin saaqamee kan jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yaadni nani dabarfachuutii barbaadu lammii kiyya lammiidhaaf qoricha kan jedhan sun dhuguma qoricha mucaa kanaaf naadi ta'a. Lammiin gamana jirtu bara yartuu bara badduu kana waliyaan hirmanuu naan hirmadhaa ta'u mucaa kana lubbuu isaa naa oolchaa. Adaraa keessan waaqa jedhaa rabbii jedhaa ta'u adaraa keessanii kan amma kana dura immoo na gargaaraa kan tuntan warreen kana dura na gargaaraa tuntan waan Kiristoos uuman keessan fayyaa isin haa kennu kan yaaddan itti isin haa guutu isin haa jiraachisu warri na gargaaraa jirtan fayyaa nagaa argadha hundumtiyyuu lammiin koo naa jiraadha baay'eetu na bira dhaabbachaa jira hundi keessanuu galatoma fayyaa ta'a ammas immoo kanatti kana lammii dhumti akka walii sheer godhaatoo lammiin itoon dhageenya beekamu walii daddabarsaatotti manaa cobsaa mucaa kana na yaalchisaa jechuu barbaadee jiran. Nashi galata guddaa argadhu horii bulii rabbi si faana haa ta'u ilma keetiin jechuudha immoo fayyadu jechuudha. Kan biyya bulchuu kan lammii ofii jaalatu kan biyya ofii jaalatu siifaa ta'u rabbi si faana haa ta'u siin jedha. Anyways bilbilli kiyya immoo bilbiluma kana duwwaa 9177982 kiyya inni kun kiyya keetillee nan qaba waliin bilbilaa yaada jiru miidiyaa kiyya irrattillee ni ilaalcha mee yaada jiru kana nagaan naa ta'e jechuu barbaadetan. Animmoo waa ati kanaa yaaddee maallaqa keessaa bilbiltee kana dhimmitee mucaa kana dhimmitee lubbuu mucaa kanaa baraarsuun qaba. Dhimma kana walitti qindeessan lammii biraan naa ga'e jedhe lammii biraan gaajjettanii ammallee bilbila maallaqa keessanii naa bilbiltanii jettinaa dhiphachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Waaqayyoon Kiristoos naa eebbisuu kan yaaddan isin haa guutuu maatii waatii karraa jabina keessan wajjin waan Kiristoos naa eegu umurii keessan guutuu isin haa gammachiisu umurii keessan guutuu fayyaa isin haa kennu ulfaadhaan haa jiraadha. Eeshi nagaan naa jedhe waliin bilbila ka horii bulee kabajamu. Tole horii bulee fayyaa ta'e haa gadhagayi. Amiin. Tole. Bakka adaraa keessan lammii kiyya kan taatan biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan lubbuu mucaa kiyyaa akkanaaf baraartaniif gara keessanitti yadhee ammas namoonni achi jirtan adaraa keessan lubbuu mucaa kiyyaa naaf baraara adaraa keessan. Egaa akkuma argitan isin hunduu hordoftoota keenya isin hunduu walumaa galatti dubbiin isinitti baay'isu isin hunduu jechuun amma humna keessaniitiin jechuudha akka daa'ima kana jechuudha baankii daldalaa hin jira baankiin Awaash hin jira yoo asirratti isiniifan maxxansaa isin hunduu gargaara yoo gargaarsa illee qabdan namoota biraatiif sheerii godhaa normaal waaqarraa argatta waan ta'eef sheerii godhaati namoonni biyaans humna qaban qarshiidhaan humna qaban isaan gargaaruu danda'a waan ta'eef addunyaa irratti sheerii godhaa isin jedha nagaan naa jedha horaa bulaayii baay'ee gaddeetan jira rabbii isa daa'ima kana haafaysu dhinyaala nullee du'aa godhaa. Waan jedhu waan tokko illee hin qabu nagaan ta'a garuu qarqara daa'ima kana please ni jedha. Sheerii godhaa fi akka nama hundaatti gahee daa'imni kun dafee qarshiin kun walitti saabsamee fi akka biyya alaa deebii qoratamu. Miliyoona lama gaafata. Baay'ee ulfaataadha garuu ta'ullee amma humna garaan isaa boqqoqqeetu baay'ee nama gaddisiisa. Daa'imti immoo akkatti bareedu dhugaa akkatti nama mararu dhugaa rabbii anjaa. Inni isa kana hordoftoota keenya isinillee dubbii isinitti baay'isne haga dhumaayii wanta nu hordoftaniif galatoomaa akkuma isin jedhe qaalinaa seenaa yoo dandeessan gargaara yoo dandeenye immoo sheerii godhaa namoonni biraa minaalbaatti gargaaruu danda'a waan ta'eef waaqa kadhatu daa'ima kanaaf akka fayyu jechuudha. Nagaan nama jedhama.